waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa lixa shaggar aanaa ilfataa fi naannoo ishee keessa socho'u lola guyyoota 5 darbanii fi humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan waliin taasisaa ture irra aanu beeksise. Gandoonni aanichaa hedduun to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu OMN fi kan ibsan miseensi waraana kana imalli keenya hanga sirna gabroonfataa hundeen buqqisuutti itti fufaa jedhan. Uummanni Oromoo sirni aangoo irra jiru kan durii caalaa hammaataa ta'uu hubatee keessaa fi alaa wal ta'uun qabsoosaa akka tumsu waboonni dirreewwan biroo irraa jiranis yeroon kun hundaa ol murteessaa ta'uu hubachuun sochii taasifamu daran akka jabeessan waamicha dhiheessaniiru. Guutuun gabaasa kana Tiyaanee dhiyaata. Zoonii giddugalaatti lixa shaggar aanaalee ilfataa Cobii fi naannoo ishee keessaa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo Buttaa Migira Bakkee lola jabaa guyyoota 5 darbaniif humnoota sirna aangoo irra jiru tiksan waliin geggeesse injifannoon irra aanu beeksise. Gandoonni aanaalee ilfataa hedduun duraanuu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiraachuu OMN'tti kan himan miseensi waraana kanaa humnoonni mootummaan bobbaasu lafa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jiru kana gadhiisisuuf onkoloolessa 20 bara 2021 irraa eegalee addoota garaa garaatti lola qindaa'aa banuu himan. Lola guyyoota 5 darbaniif walitti fufiinsaan geggeeffame kanaan waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjabduu gonfachuu kan ibsan miseensi waraanaa kun humni nu loluuf dhufe aleelamee hangi lubbuun hafee of duuba baqateera jedhu. Lolli kun har'aan guyyaa 5ffaadha. Gaara Uufoo jedhamutti ta'eera, bakkee irratti ta'eera, gabaa musiitti ta'eera, ittisatti ta'eera, ganda ittisaa, aanaa ilfataa ganda ittisaa, aanuma ilfataa ganda hundatti ta'aa ture jechuudha. Kanatu ture. Aanaalee ilfataa kana gandoota isin qabdu hedduun isaa to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galeera. Magaalota xixiqqaa haga sadarkaa aanaatti jiran to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Isa kana keessaa buqqifnee baafnaa ka jedhu ajandeeffatanii waraanni lakkoofsaan daangaa hin qabne haata'olaan ooraaniidhaan ayuuziidhaan esheesaraan gadde'aa turanii sun egaa isaan yookaan immoo fala isaanii barachiisuu hin dandeenye aggaamii yookaan rukuttaa waraana bilisummaa Oromoo irraa dandamachuu waan hin dandeenyeef ammallee garuma oddoo irraa dhufan sanaatti ol deebi'anii jiru. Injifannoo boonsaa galmeessuu isaa isaan mataan isaaniitiyyuu ragaa ba'aa jiru jechuudha. Akka guyyaa har'aatti reeffa isaanii kaafachuu dadhabuun injifannoo yookaan immoo hojii boonsaa waraana bilisummaa Oromoo hojjete isaanis ragaa ba'uu danda'u. Uummanni keenyallee uummanni nuti keessa socho'aa jirru ragaa ba'uu danda'u. Haaluma wal fakkaatuun ona Cobii gandoota dirree qabbanaa qoricha kotichaa fi mataa qomaa jedhamanitti tibbana iddoowwan hedduutti lolli qindaa'aan waraanaa sirna aangoo irra jiruutiin waboo irratti banamuu ibsan. Iddoowwan lolli nurratti baname hundaan humna diinaa haleellee injifannoo arganneerra jedhu. Onkoloolessa 20 bara 2021 waraanni biltsiginnaa haleelamee of duuba deebi'uun aanaa ilfataa magaalaa gabaa Hamusii jedhamutti manneen jiraattotaa 3 gubuu mul'isa odeeffannoon garasii argan. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti yeroodhaa gara yerootti jabaataa dhufeera. Imalli keenya hanga sirna aangoo irra jiru buqqisuutti itti fufa galmi keenya umrii gabrummaa saba keenyaa gabaabsuudha jedhu waboon lixa shaggar. Keessumaa annuura Oromiyaa giddugala Oromiyaa kana keessatti gurmuun bal'achuu waraana bilisummaa Oromoodha. Umurii mootummaa garboonfataa gabaabba. Haga sirna mootummaa Itoophiyaa kana hundeen buqqifnutti halkanis ta'ee guyyaan nuti qawwee keenya sossinee yookaan immoo wanni goonee teenyu hin jiru. Dhukaasuuf halkanii guyyaa daqiiqaaf sa'aatii otoo wanni hin taane qophii irra jirra. Haga mootummaan kun hundeen buqqa'ee badutti wanti dudduubatti nu deebisu hin jiru. Har'a gandata kana yoo dhuunfanne Oromoo gandatattaa dhuunfachuu iftaan immoo aanaa yookaan immoo ona ishiin keessa buufattee jirtu sana keessa taasisuudhaan gurmuu waraana bilisummaa Oromoo maal akka ta'e itti agarsiisuu danda'u qaba keenya. Sirni aangoo irra jiru hammeenya isaatiin sirnoota duraan turan caalaa kan ammoo hojii guyyaa guyyaan mul'isaa jira jedhan miseensi waboo kun. Uummanni Oromoo adeemsa sirnichaa irratti dammaqee yaada tokkoon qabsoosaa jabeeffachuu akka qabuufis dhaamaniiru. Kadurii caala mana hidhaatti baasanii fixaa jiru. Karaa irratti qabanii ajjeesaa jiru. Qeerroon gabaa ba'uu hin dandeenye. Biyya ofii dhalanne keessa socho'uu hin dandeenye. Kana immoo maaltu nu godhaa jira ka jedhu sirna mootummaa amma jiru kana. Kanaafiyyuu uummanni keenya bubuusii tokko malee tokkummaa isaa qabu jabeeffachuudhaan alaas ta'e keessa ka jiru sirna kana aga hundeen buqqifnutti wal cinaa dhaabachuu danda'uu qabna. Waraana bilisummaa Oromoo onaalee garaagaraa jiranii fi zoonilee garaagaraa jiraniin dhaansanii ga'uu barbaadu. Yeroon nuti amma keessa jirru yeroo uummata Oromootiifis waraana bilisummaa Oromootiifis yeroo murteessoodha. Kanaafiyyuu kaduraa caala sochiin keenya tarkaanfiin nuti goonu kaduraa caala jalaan jabaachuu danda'uu qaba.
Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan birootis tibbana lola jajjabduutti jiraachuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa argataa jiru ni mul'isa. Lola lafaa to'annoo waboo jala jiru gadhiisisuuf bifa qindaawaa ta'een baname qolachuun humna diinaa dadhabsaa jiraachuu isaa immoo waboon ibsaa tureera. Injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo galmeesse jedhu kana ilaalchisuun garuu deebiin gama sirna aangoo irra jiruutiin kenname hin jiru. Ajaja waraanaa Biltsiginnaa kutaa waraanaa 91ffaa kan ta'e Koloneel Taayyee Taaddasee booji'ame. Koloneel Taayyee Taaddasee waraanaa Walloo Kibbaa naannawaa magaalaa Daseetti taasifame irratti humnoota Tigraayin booji'amuu fi humni inni ajajaa ture kutaanii waraanaa 91ffaan guutummaan guutuutti barbadaa'uusaa miidiyaaleen Tigraay gabaasuu irratti argamu. Humnoonni Tigraay injifannoo waraanaa murteessaa ta'e erga waraana Biltsiginnaa irratti gonfachuu isaanii ibsataniin booda qondaallee waraanaa guddaan booji'ame kun kan jalqabaa ta'uu isaati. Waraanni Tigraay baatii lamaan dura duula waraanaa Alulaa Opereeshinii fi Adetaat Tigraay jedhaman keessatti qondaalota waraanaa Biltsiginnaa sadarkaa koloneelummaa qaban 3 booji'u miidiyaaleetti agarsiisuun isaanii kan yaadatamudha. Humnoonni Tigraay Walloo Kibbaa keessatti ammallee magaalota Dasee fi Kombolchaa fageenya dhihoo irratti kallattii adda addaatiin marsuudhaan waraana Biltsiginnaa loluutti jiru. Booji'amuu Koloneel Taaddasee kana irratti sirni Biltsiginnaa hanga oduun kun qindaa'etti waan jedhan qabu. Oduudhuma wal qabatuun humnoota Tigraayin marfamtee kan jirtu magaalaa Daseetti labsiin uggura sochii dabalataa labsamee jira. Sirni Biltsiginnaa adda waraanaa irratti mo'atamaa dhufe labsii uggura sochii magaalota hedduu keessatti buusaa ture itti fufee jira. Labsiin armaan duraa kun uggura sochii namaa fi konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffame yoo ta'u, uggurri haaraa kanaan ammoo guutummaatti sochiin dogdoqqee fi baajaajii dhorkamuusaa ibsi kominikeeshinii naannoo Amaaraa beeksisee jira. Karaa biraatiin magaalota godinaalee Walloo Kibbaa fi godina addaa saba Oromoo Kamisee keessatti mootummaan Biltsiginnaa kan amantaa keessan balleessitu dhufe ka'aa duulaa jechuun hawaasa musliimaa waraanaa fi kakaasaa jira jedhu jiraattonni. Kan hordofee murni Biltsiginnaa magaalotaa fi aanaalee godinaalee kanneenitti magaalota akka Dasee, Kamisee fi Kombolchaa keessatti masjiida gubuudhaan kiristaanatu gubee jechuun uummata amantaan walirratti kaasu mala waan ta'eef uummanni dammaqee naannoo isaa eeggachuu qaba jedhan. Biltsiginnaan godinaalee naannoo Amaaraa hawaasni kiristaanaatti baay'atutti diinaa amantaa kiristaanummaa balleessutti dhufe jechuudhaan hololaan kakaasuuf yaalaa jira. Godinaalee Walloo fi godina addaa saba Oromoo kan hordoftoonni amantaa musliimaa itti baay'atanitti ammoo kan amantaa musliimaa balleessitu isin lolaa jira jechuun jihaadaa labsu OMN hawaasa aanaa baatee wabeeffachuun gabaasee ture. Uummanni garuu waraanni kun waraana amantaa akka hin taane hubatee mormuu irratti jira jedhan. Oduu waaree booda nu qaqqabeen ammoo waraanni Tigraay buufata xiyyaaraa Kombolchaa uggura jala galchuusaa Command Postiin waraanaa Tigraay beeksisee jira. Command Postiin loltummaa Tigraay ibsa injifannoo haaraa baase kanaan akka jedhetti magaalaa Kutaabar dabalatee Booroo Meedaa fi bakkoota magaalota Dasee fi Kombolchaa to'achuuf akka murteessoo ta'an qabachuun jiraattota magaalaa Dasee fi Kombolchaatiif dhaamsa dhaamee jira. Command Postiin waraanaa Tigraay dhaamsa isaa kanaanis jiraattonni magaalota Dasee fi Kombolchaa mana isaanii keessaa akka hin baanee fi balaa hin malleef akka hin saaxilamne jedha. Sirni Biltsiginnaa magaalli Daseetti dhihoo taate Kutaabar qabamuu ishee amane labsii ugguraa fi ibsa injifannoo humnoonni Tigraay labsataa jiran kana irratti garuu deebiin kenne hin jiru. Oduu keenya itti aanuun loltoonni Biltsiginnaa booji'amtoota waraanaa irratti gochoota suukanneessoo safuu hawaasaa biyyattii fi naamusa waraanaa cabsan raawwachuun qeeqamaa jiru. Gochoota suukanneessoo waraanni kun booji'amtoota lolaa irratti raawwataa jiru keessaa nama to'annoo isaanii jala jiru akka horiitti ciibsanii qaluun gocha gara jabinaa hamaan raawwatame kan ammoo suuraa kaasuun miidiyaalee hawaasaa irratti facaasuun isa tokkodha. Suurri gocha kana mul'isu har'a toora miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa tureera. Suuraa hedduun wal harkaa fuuchuun gochichaa baaraa turan kan irratti loltuun uffata raayyaa ittisa biyyaa kan ammaa uffatu tokko booji'amaa loltuu uffata lolaa Tigraay uffate akka horiitti ciibsee yeroo qalu kan mul'isudha. Gochi raawwatame kun seera hawaasni addunyaa qabiinsa booji'amtoota waraanaa laalchisuun tumate kan cabsu ta'uun cinatti
gochaa aadaa safuu fi amantaa hawaasichaa cabsu ulaagaa kamiiniyyuu fudhatama kan hin qabnedha jedhu namoonni dhimmicha irratti yaada kennan. Waraanni Abiy Ahmed fi humnoota Amaaraa kana duras booji'amtoota waraanaa gubuu fi giriirsuu dabalatee gochoota suukanneessoo wal fakkaatan raawwataa turuun ni yaadatama. Garoduutti wayita ceenu ammoo waraanni waliin Itoophiyaa sadaasa bara 2020 ka'uu hordofee hariiroon Itoophiyaa fi biyyoota lixaa laaffataa dhufee jira. Sarbamni mirga namoomaa, yakki waraanaa, beelli, buqqaatiin lammiilee nagaa, haleellaan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatuu fi dhiphachuun dirree dimokiraasii sababoota ijoo hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi biyyoota lixaa laaffisanidha jedhamuun qaamolee adda addaatiin ibsamaa tureera. BBC'n xiinxala bal'aa waa'ee hariiroo Itoophiyaa fi biyyoota lixaa qabatee baheen Itoophiyaan hariiroon Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Awurooppaa waliin qabdu yeroo laaffate kanatti bulchiinsi Abiy Ahmed lola Tigraay irra aanuuf michuuwwan biraa barbaaduutti jira jechuun barreesse. Siraaj Sabaaf xiinxala kana hordofeera. Itoophiyaan michummaan biyyoota lixaa waliin qabdu erga laafee booda michummaa biyyoota baha giddu galeessaa barbaadaatee jirti. Dhiittaan mirga ilmaan namaa, yakki waraanaa, beelli, buqqaatiin lammiilee nagaa, haleellaan kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatuu fi dhiphachuun dirree dimokiraasii sababoota hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi biyyoota lixaa laaffisanidha jedhamuun qaamolee adda addaatiin ibsamaatii ture. BBC'n xiinxala bal'aa waa'ee hariiroo Itoophiyaa fi biyyoota lixaa irratti qabatee baheen Itoophiyaan hariiroo Yuunaayitid Isteetii fi gamtaa Awurooppaa waliin qabdu yeroo laaffate kanatti bulchiinsi Abiy Ahmed fincila gaarreen Tigraay irraa itti ka'e irra aanuuf michuuwwan biraa barbaadutti jira jechuun barreesse. Mootummaan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa TPLF fi bulchiinsa Abiy Ahmed waraana akka dhaabaniif qoqqobbii buusuuf akeekkachiisaniitii jiru. Biyya Norway Oslo New University College keessatti qorataa dhimma walitti bu'iinsaa kan ta'an Profeesar Jeetil Tronvol bulchiinsi Abiy Ahmed biyyoota lixaa malee gargaarsa meeshaa waraanaa Iraan, Tarkii fi Chaayinaa, liqaa Saawud Arabiyaa fi gamtaa Emireetota Arabaa akkasumas kunuunsa siyaasaa Chaayinaa fi Raashiyaa irraa argatuun raawwachuu ni danda'a jedhee yaada jechuun Itoophiyaan michummaa warroota lixaa irraa gara baha giddu galeessaa akka deebite ibse. Profeesar Tronvol dabaluun gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan bara 2018 yeroo Abiy aangoo muummee ministeeraa qabatu michuu tarsiimoo dhihoo kan taasifatan yoo ta'u Itoophiyaan ammoo naannichatti michuu nageenyaa ijoo jechuun fudhatanii turan jechuun haala bara 2018 keessa jidduu Itoophiyaa fi biyyoota lixaa ture ibse.